Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota barnoota afaan Oromoo nagaan keenya lafa jirtanitti isin haa qaqqabu. Guyyaa har'aa kana barnoota afaan Oromoo keessaa kanan isiniif qabadhee dhufee jiru sagalee gabaabaaf dheeraa uumuu kan jedhu isiniif qabadhee dhufee jira. Isa kanaaf namoonni maatii keenya hin taane sabiskiraayib, sheer, foloo gochuu hin dagatinaa. Namoonni sababa rakkina maatiidhaaf, sababa rakkina qabeenyaaf biyya ambaa keessa jirtan, biyya keessa jirtan barnoota hin baratin haftaniif manuma teessan teessanii karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii, karaa bootimii barachuu ni dandeessu. Kanaaf karaa lakkoofsa bilbilaa fuula iskiriinii irratti argamu kanaan lakkoofsi bilbilaa keenya gosa lamatu jira waan ta'eef nu bilbilaa irratti baradhaa isiniin jenna. Isa kanaaf garaagarummaa sagalee gabaabaaf sagalee dheeraa isinitti himaa jechuudha. Kanaaf warreen garratti argaman kun qubee dubbachiistuu afaan Oromoodha. Sagaleen tokko kan inni gabaabbachuu danda'u yoo qubeen dubbachiistuu tokko bichaa taate ni gabaabbata jechuudha. Garuu sagaleen tokko immoo kan inni dheerachuu danda'u yoos qubeen dubbachiistuu lama taatee walitti aantee dhufte ni dheerata jechuudha. Isa kanaaf ba, be, bi, bo, bu, ca, ce, ci, co, cu, da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu, ga, ge, gi, go, gu. Isaan kun sagalee gabaabaadha jechuudha. Arraba keenya irratti yookaan sagalee keenya irratti ni gabaabbatu jechuudha. Isaan warreen gamanaa kana waliin dubbisnu immoo sagalee dheeraadha jechuudha. Gaafa sagalee kana dheeressinu arraba keenya irratti afurri keenya maal ta'a? Yaa turaa ni dheerata jechuudha. Isa kanaaf baa, bee, bii, boo, buu, caa, cee, cii, coo, cuu, daa, dee, dii, doo, duu, faa, fee, fii, foo, fuu, gaa, gee, gii, goo, guu. Isaan kun immoo sagalee dheeraadha jechuudha. Isa kanaaf kutaa itti aanutti immoo kunooti. Sagalee gabaabaadha jechuudha isaan kun. Sagalee gabaabaa kana gaafa dubbisnu ha, he, hi, ho, hu, ja, je, ji, jo, ju, ka, ke, ki, ko, ku, la, le, li, lo, lu, ma, me, mi, mo, mu. Isaan kun sagalee gabaabaadha jechuudha. Sagaleen dheeraan isaanii immoo kunoo gamana irratti waliin dubbisnaa jechuudha. Haa, hee, hii, hoo, huu, jaa, jee, jii, joo, juu, kaa, kee, kii, koo, kuu, laa, lee, lii, loo, luu, maa, mee, mii, moo, muu. Egaa hordoftoota keenyaa kutaa lammaffaa isaatiin hanga deebinee wal arginutti nagaan nuuf tura.